guyyaa irraa obboleettii keenya daandii daarii teessee bo'aa turte ilmaaniitiin wajjin rakkattu Asiyaa bira jirra. Angubaa kan godhamina beekun jiru gubaa cimaa qabaan. Sobiyyummaa kooti kaasee waan hin bare ijoollee hin gatudha. Fageenya jiru wanta naa baas hin jiru. Kanaaf waan namni nyaata eegamisa achitti ijoollee kee. Maadhaan godha bareessu jaaladhe ta'aa hin jiru. Guyyaa har'aa immoo akka isheen hojjettee of jijjiirtu ilmaan ishee guddifattuuf waan isiin hojjettee of jijjiiruu dandeessu hojii maal hojjechuu dandeessa jennee gaafannee biddeen illee tolcheen gabaadhaaf dhiyeessee ijoollee koo guddifachuu danda'a waan jetteef daakuu wantoota biddeen tolchanii gabaatti baasuudhaaf barbaachisan meeshaalee barbaachisan finnee jirra. Kana malees waan isaan irra ciisan waan isaan ijoollee daa'immaniif huccuu iseedhaafis huccuu finnee jirra. Obboleewwan keenya bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan galatooma ulfaadhaa. Fayyaa keessa rabbisni kennu jiraadhaa na gammachiisu gammadaa rabbisni gammachiisu nama na qixxeessatti nama qixxaadhaa rabbisni qixxeessu fayyaa ta'a umurii keessa rabbisni fedheessu nagaa naa jiraadhaa yaa buleettii kiyyaa. Amma ayyaanni Arafaa dhufuudhaaf guyyaa muraasa guyyaa xiqqootu hafee jira. Ayyaana kana mee bifa kamiin dabarsuudhaaf qophooftee duraan wanta qopheeffattee qabdu jira? Ayyaana kana ammoo ayyaana kana annumti ijoolleen qofate ayyaana mugaati. Nagaa. Ayyaanni Arafaa dhufuudhaaf guyyaa 5 gaditu hafee abittiin waa ga'u. Kanaaf immoo yaa waan ijoollee kana uffanni bitameera wanti isaan irra ciisan wantoonni garaagaraa bitameera. Garuu Arafaa kanatti gaa hawaasa musliimaa biratti hin qalatamaa ijoolleedha bukkeedha fooliin hindaaqqoo yookaan wantoonni garaagaraa itti ba'aa waan ta'eef qarshii kana maal gootas fakkaate ijoolleedha lukkuus haa ta'u waan biraa bittee ijoollee kana waa gochuu danda'u qabda sinchuu barbaadetanii boruma gabaatti gadi buute waan isaan barbaachisu bittee fi akka ayyaana kana bifa gaariidhaan dabarsuun barbaada. Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Ishi?